Harka fuune shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuu isaa beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu isaa beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa godina bahaa Oromiyaa aanaa sirqaa gandoota garaa garaatti tarkaanfii jabaa fudhachuu himeera. Tarkaanfii gaafa adoolessa tokko bara 2025 aanaa sirqaa ganda biduu ululii keessatti waraana bilisiginnaa maqaa sakatta'an bobba'an irratti fudhateen loltoota bilisiginnaa 3 battalatti yoo ajjeesu kanneen 6 ta'an ammoo madoo damdammii hin qabneen adabeeraa jedha. Gaafa adoolessa 3 bara 2025 ammoo aanaadhuma kana gandaa soojjii saadee iddoo addaa gola Hincinnii jedhamu keessatti fudhateen loltoota bilisiginnaa 5 battalatti ajjeesuun kanneen 4 ta'an madoon adabuu isaa ibseera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Narsadee godina Arsii Bahaa Doddotaa keessatti gaafa adoolessa 3 bara 2025 tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhateen loltoota bilisiginnaa 30 battalatti yoo ajjeesu kanneen 18 ta'an ammoo madoodhaan adabuu isaa beeksiseera. Gama meeshaatiin ammoo kilaashii 25 irraa eeggachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godheeraa jedha. Oduudhuma wal fakkaatuun waboon zoonii lixaa godina Shawaa lixaa aanaa Liibanjaawii bulchiinsa magaalaa Godoraatti mooraa waraana bilisiginnaa leeluudhaan loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabeera jechuun beeksiseera. Odeeffannoo itti aanee of harkaa qabnuun hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa boora'uun nageenyi dhibuun hiyyummaan daran akka dabalu taasisaa jira jechuun baankiin addunyaa akeekkachiise. Bara kana Itoophiyaa fi Eertiraan wal takaaruun gidduu isaaniitii nageenyi dhibuun irra deddeebiin dhaga'ama. Biyyoonni lamaan wal takaaruun ergaa eegalanii as naannicha tasgabbiin dhibuun hariiroo gaanfa Afrikaa booresseera. Dhimma kana ilaalchisuun baankiin addunyaa akka jedhetti Itoophiyaa dabalatee biyyoota 39 keessatti hiyyummaa hamaan saffisaan dabalaa akka jiru gabaasa baase kanaan hubachiisee jira. Gabaasa isaa kanaan walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuun Itoophiyaa dabalatee dinagdee biyyoota 39 irratti miidhaa guddaa geesseera jedha. Haalli nageenyaa dhabuu Itoophiyaa fi biyyoota kanneenii misoomni akka hin hojjetamne danqaamaa ta'eera jechuun gabaasichi ibseera. Naannichi tasgabbii dhabuun Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota biroof illee miidhaa ta'uu isaas caqasee jira. Sababa nageenyi dhibuurraa ka'ee beelli dabalaa jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera. Namoota odeeffannoo kana irratti yaada kennan keessaa Baay'ee Geetaa'oo feesbuuka isaa irratti gabaasa sirriidhaa jechuun ibseera. Itoophiyaan guddachaa akka jirtu hin fudhadhu. Sababni isaas uummanni Itoophiyaa 80 guyyaatti al-lama nyaachuu waan rakkatuuf jechuun ibseera. Haa ta'u malee fayyadamaan feesbuukii biraan nuti dinqii irra jirra. Inni nuuf hin dhimmamu. Dubbii Abiyyi Ahimad Itoophiyaan guddatteetti jedheef deebii akkas jedhu kenneera. Amaaree Doornaa namni jedhamu ammoo amma dhugaan as bahee jira. Gabaasa sobaatiin uummata burjaajessaa fi tasgabbii dhabsiisaa turan jechuun qofa osoo hin taane qabatamaan agarsiisuu qabna. Buna tokko birrii 100 dhugaa badhaadhina kamiin qabna jechuun haalli amma Itoophiyaan itti jirtu kufaatii dinagdee hamaa ta'uu isaa saaxilee jira. Namni biraan gabaasaa baankii addunyaa kana irratti yaada laate ani hojjetaa mootummaatii waggaa 5 dura miindaan koo 8,000 fi birrii 17 ture. 5,925 argadha ture. Duraan paastaa birrii 40 bitaa ture. Amma garuu birrii 100 ol ta'eera. Mootummaan haaromsa dinagdee godheera jedhee amma 6,445 argadha. Kanaaf gatii paastaa yommuu wal bira qabne ilaallu baay'ee rakkisaadha. Amma yeroo gatii xaafii wal bira qabne ilaallu waggoota dura xaafiin birrii 560 yoo ta'u amma birrii 1,900 ol ta'eera. Kanaaf jiraachuuf rakkachaa jirra. Mootummaan ammoo misoomni keenya dinqiidha jechuun nu faarsaa jira jechuun qeeqee jira. Oduu keenyatti aanuun takaaroon mootummaa fi uummanni aanaa Goobbaa gandoota akka Riiraa, Raafuu, Diimtuu fi Sannaxxee dhimma paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee keessaa ka'u irratti keessa seenan itti fufe. Mootummaan sababa paarkiin dhaabbata hambaa barnootaa fi saayinsii dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO irratti galmaa'eef uummanni ganda Riiraa, Diimtuu, Raafuu fi kanneen biroo keessaa ka'uun aanaa dalloo mannaa bakka Gomgomaa jedhamu qubachuu qabaa jedha. Uummanni ammoo hundeeffama paarkii kana duraa as keessa jiraataa turre lafa dhaloota hedduuf keessa jiraanne irraa hin kaanu jechuun ka'uu dida. Atakaaroo yeroo dheeraaf ture hordofee uummanni bakka mootummaan qubsiisuu hedu aanaa dalloo mannaa bakka Gomgomaa jedhamtu deemee kan ilaale yoo ta'u lafti lafa jireenyaaf mijataa hin taanee fi awwaalchaan marfamtedha jechuun diduu maddeen himan. Hawaasni gandoota kanneenii yeroo dheeraaf lafa keenya irraa hin kaanu jechuun mootummaa falmaa turus iddoo mootummaan bakka bu'iinsaaf kenneef ilaaluuf deemanii
bakkichi mijataa akka hin taane himaniiru. Mootummaan beenyaa gahaa lafa oomisha midhaaniitiif ta'u akkasumas daandii konkolaataatti dhiyoo jiru nuuf kennuu qaba jechuunis gaafataniiru. Uummanni lafa baddaa irraa dhaloota hedduuf jiraataa ture kun lafa gammoojjii keessa jiraachuu hin dandeenyu jechuun mootummaan lafa qonna isaa Baalee keessa jiru irraa lafa bakka bu'iinsaa akka kennuuf gaafataniiru jechuun maddi oduu kanaa OMN gabaaseera. Oduu keenyatti aanuun baankiin Siinqee bara kana bu'aa hin calalamne birrii biliyoona 5 argachuu ibse. Dorgommii baankota biyya alaas akka hin sodaanne hubachiise. Baankichi raawwii hojii bara baajetaa 2024 yookaas 2025 ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa miidiyaaleef kenneen bara kana bu'aa hin calalamne birrii biliyoona 5 argachuu eeruun galiin walii galaa isaas birrii biliyoona 15.4 akka ta'e ibseera. Kanaanis baankichi guddina dhibbantaa 173 agarsiisuu isaa ibse. Akkasumas baankichi liqiin baankii irraa gara baankii kennamu osoo hin dabalatin dameewwan dinagdee jechuunis qonna, intarpiraayizoota maayikiroo fi xixiqqaa, dargaggoota abbootii qabeenyaa fi dubartootaaf kenname birrii biliyoona 56.7 ta'uu ibseera. Kunis bara darbee yeroo wal fakkaatuun wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 202 dabaleeraa jedhe. Baankiin Siinqee akka beeksisetti maallaqni liqii kun baankichi erga hojii eegalee waggaa tokkoffaa hojii baankichaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu guddina dhibbantaa 218 agarsiisuu isaa Addis Istaandard gabaaseera. Liqii tajaajila baankii idilee fi faayinaansii maayikirootiin kennameen alattis tajaajila faayinaansii dijitaalaa Itiyoo Telekoom waliin ta'uun hojiirra oole kan wabii tokko maleetiin ji'oota lamaan darban keessatti qofa namoota 200,000 fi 40,000 ol ta'aniif liqii birrii biliyoona 1.2 kennuu isaa ibseera. Bara baajetaa darbe kaapitaalii waliigalaa baankichaa birrii biliyoona 9.7 ture irraa birrii biliyoona 2.7 yookaas dhibbantaa 28 dabaluu isaa kaasuun kuufamni waliigalaa baankichaa birrii biliyoona 202.5 ga'uu beeksiseera. Pirezidaantiin baankichaa obbo Nawaay Magarsaa akka jedhanitti dhufaatiin baankota biyya alaa akkuma nuuf ulfaataa jedhame tilmaamee isaaniif salphaa ta'a jennee hin amannu jedhan. Pirezidaantichi yeroo baankonni biyya alaa dhufan baankichi akka lola'aa jedhanii akka hin amanne ibsuun buufanni baankichaa harki caalaan baadiyyaa keessa akka jiru hubachiisaniiru. Gama biraatiin baankichi dameelee 590 akka qabu seeruun dameewwan baankichaa keessaa dhibbantaa 81 baadiyyaa biyyattii keessatti akka argamanis himanii jiru. Oduu keenyatti aanuun kaampaaniiwwan gurguddoon addunyaa Israa'el wajjin daldaluu akka dhaaban ekspoortonni UN waamicha dhiyeessan. Kaampaaniiwwan gurguddoon garaa garaa Israa'el wajjin daldaluu akka dhaabaniif ekspoortonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN waamicha dhiyeessan. Sababni isaas waamicha dhiyeessaniif ammoo Israa'el wajjin daldaluu isaaniin yakka waraanaa Israa'el Gaazaa fi West Bank keessatti raawwattu keessaa akka harka hin qabaanne akeekkachiisuufi. Francisco Albanese gabaasa kaawunsilii mirgoota namoomaa UN irratti dhiyeessiteen Israa'el lola Hamaas wajjin geggeessaa jirtuun Gaazaa lafa meeshaalee fi teknooloojii waraanaa ammattaa ittisa shaakalan akka goote ibsite. Israa'el gabaasa Franciscoon dhiyeessite kana waan hundee hin qabne jechuun waakkateera. Ekspoortonni yookaas raappoortaroonni qaama walabaa ta'anis dhimmoota mirgoota namoomaa irratti gorsa akka kennaniif UN'dhaan muudamaniiru. Francisco Albanese ogeettii seeraa idil addunyaa yoo taatu ekspertii UN'ti. Dhimmoota mirgoota namoomaa irratti jajjabinaan dubbachuun beekamti. Gabaasaawwan kanaan dura UN'dhaaf dhiyeessiteen Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwataa jirti jechuun dubbattee turte. Kamisaa adoolessa 2 yaaduma wal fakkaataa kaastee Israa'el seenaa ammayyaa keessatti duguuggaa sanyii gita hin qabne raawwataa jirti jette. Gabaasa amma dhiyeessite keessatti ammoo kaampaaniiwwan waraana Israa'el gaggeessitu irraa bu'aa argataa jiru jettee tarreessiteetti. Dhaabbilee isheen tarreessite keessaa meeshaa waraanaa oomishuun kan beekamu Lockheed Martin fi dhaabbilee teknooloojii kanneen akka Alphabet, IBM, Microsoft fi Amazon fa'aa keessatti argamu. Dhaabbilee konkolaataa oomishan kanneen akka Caterpillar, Hyundai akkasumas Volvo fa'aas Israa'el wajjin daldala akka dhaabaniif waamicha dhiyeessiteetti. Sababni isaa immoo Israa'el konkolaattota dhaabbileen kun ergan fayyadamuun manneen Filisxeemotaa diigaa jiraachuu himte ekspertiin UN kuni. Kaampaaniiwwan kunniin Israa'el wajjin daldaluu isaaniitiin bu'aa guddaa argataa akka jiranii fi Israa'el waraana akka itti fuftu gochaa akka jiraneeruun hatattamaan Israa'el waliin daldaluu akka dhaabaniif waamicha dhiyeessiteetti. Akkasumas gabaasni kun hangam dhiibbaa uumuu danda'a? Kaampaaniiwwan gurguddoon addunyaa Israa'el wajjin daldaluu akka dhaabaniif gochuu ni danda'a akka jiru irrattis gaaffiin uumameera. Gabaasni UN akkanaa aangoo seera wayii qabaachuu baatanis xiyyeeffannoon akka kennamu qalbii namaa hawwachuu danda'u. Gama biraan ammoo gabaasni ekspoortonni UN dhiyeessan kun dhaabbileen daldalaa garaa garaa yeroo qaama wajjin daldalan filatan of eeggannoo gochuu akka qaban akeekuufi.
Dhaabbileen kunneen qaama duguuggaa sanyii gaggeessu waliin hojjechuun isaanii yakka gaggeeffame keessaa akka harka qabanitti akka ilaalamuu fi seerri duguuggaa sanyii ilaalu baay'ee cimaa akka ta'e kaastee ogeettii seeraa UN Firaansiskoon kaampaaniiwwan daldalaa kunneen duguuggaa sanyii itti yaadanii gaggeessuu baatanis Israa'el wajjin daldaluu isaaniitiin garuu gochicha keessatti hirmaataniitti ilaalamaa jetti. Kaampaaniiwwan daldalaa gurguddoon Israa'el wajjin daldaluu akka dhaabaniif waamicha ekspoortonni UN dhiyeessan kana biyyoonni Arabaa, Afrikaa fi Eeshiyaa hedduun deeggaraniiru. Himannaa duguuggaa sanyii ogeettiin seeraa idil addunyaa fi ekspertii UN taate Firaansiskoo Albaanis dhiyeessite kanas deeggaruu danda'u jedhamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.